Qabsoo Oromoo bara 1991 booda hanga bara 1991 kufaatii bulchiinsa Abbaa Irree Dargiitti uummanni Oromoo kallattii adda addaatiin qabsoo bilisummaa Oromoo abbaa WBO'n geggeeffamu jabeessaa karaa waraana isaa waraana bilisummaa Oromoo falmaa addaa gochaa ture. Falmaa addaa taasifamaa tureenis lubbuu ilmaan Oromoo qaqqaalii akkasumas maatii qabeenya hedduutu itti dhabame. Erga sirni Dargii tumsa falmattootaa qaafii saba cunqurfamaan qabsaa'ota Oromoo dabalatee taasisanii sirni nama nyaataan kun kufeen booda sirna saba tokko addatti fayyadu akka tolutti tolfame sirna EPRDF hoogganummaa TPLF fi gargaarsa biyyoota dhiyaan as ba'e. Murni siyaasa dhaaba TPLF otoo Dargiin hin kufin dur akkuma adda bilisummaa Oromoo kaayyoo biyya Tigraay wala boomtee fi mootummaa mataa ofii ijaarrattee biyyoota Impaayera Itoophiyaa keessatti mootummaa ofii ta'an waliin ollaa taatee jiraachuuf kan qabsaa'aa turte bara 1987 booda TPLF sagantaa isaa uummata Tigraay bilisoomsuu jedhu dhiisee gara dhaabolee cunqurfamoo uummata isaanii bilisoomsuuf qabsaa'aa jiran mootummaa sirna federaalizimii fi mirga ofiin of bulchuu sobaan bultu hundeessuun sabaa fi sablammoota hunda waliin biyya Itoophiyaa jedhamtu maqaa diimokiraasii sobaan bulchuuf akka paartii tokko hundeessan murteessuun sagantaa siyaasaa dabaa baafatanii hojjechuu eegalan. Dhaabni TPLF yeroo sanatti jaalala bu'uura godhachuun murtoo Itoophiyaa bulchuu irra geesse. Sunis Tigraay biyya of dandeessu taatee mootummaa yoo hundeeffatte olloota gurguddoo kanneen akka Oromiyaa qabeenyaan badhaatuu taate waliin wal bira yoo qabamte Tigraay mootummaa laamshaa yookaan humna dhabaa taate yaada jedhu yeroo ta'u inni lammaffaan immoo biyyi Tigraay iddoo mootummaan Dargii lola hamaatti geggeessaa ture. Akkasumas lafa qonnaaf hin mijanneef rooba gahaa hin arganne waan ta'eef Oromiyaa fi naannolee biroo irraa maqaa federaalizimiin walitti hidhuun biyya isaanii Tigraayin akka misoomsaniif kallattii kaa'anii ajandaa siyaasaa waggoota hedduun biyya Tigraay misoomsina jedhanii qabsaa'aa turan abshaalummaa siyaasaa otoo dhaabni Oromoo hin beekin lafa jalaan hojjechuu eegalan. Adda bilisummaa Oromoo waliin xumura kufaatii Dargii jala haala qabsoo waliin geggeessuu irratti waliif haa galan malee ABO'n kaayyoo Oromiyaa walaboomte jedhu waan qabuuf dhaabni TPLF ammoo ajandaa isaa walabummaa Tigraay jedhu waan siyaasa impaayeratii keessatti geggeeffamaa jiru akka isaaf tolutti yaadee kallattii waan jijjiireef TPLF harka lafa jalaan OPDO booji'amtoota waraana Dargii fi hidhamtoota yeroo sanaa maqaa Oromoon harka lafa jalaan hundeessuun hooggansa TPLF jalatti kufaatii Dargiin booda akka hojii siyaasaa humna poolisii hundeessuu fi Oromiyaa bulchuullee hojjetan gochuun ABO dhiibuu jalqaban. Injifannoo mootummaa Dargii irratti bara 1991 argameen booda waltajjii maree dhimma fuulduree Impaayera Itoophiyaa irratti mari'achuun biyya Ingilizii magaalaa Londanitti waamame irratti adda bilisummaa Oromoo dabalatee TPLF fi Shaabiyaan irratti hirmaatanii mootummaa ce'umsaa fi chaartarii akka qophaa'u tolfamuu keessatti ABO qooda fudhachuun ministeera 4 bulchiinsa biyyattii keessatti argatu kaayyoon TPLF fi ABO biyya keessaa baasuu waan ta'eef filannoo yeroo sanaa bulchiinsa naannoo hundeessuuf taasifame irratti adda bilisummaa Oromoo jalaa bakka buutota hidhuu doorsisuu ajjeesuu fi dhabamsiisuu dabalatee waajjiraalee dhaabichaa irratti cufuun ABO miira keessa galchuun dirree siyaasaa keessaa baasuuf hojii shiraa dudduubaan TPLF fi Shaabiyaan waliin ta'uun dalagaa turan. Kana malees waraana bilisummaa Oromoo WBO mooraa ittisuun mooraa waraanni bilisummaa Oromoo keessa jiru keessatti dhukaasa banuun dhiibbaa jajjabaa dhaabicha biyya keessaa isa baasisuu danda'a jettu hunda cuunfitee itti fayyadamuun ABO'n mootummaa chaarteraa keessaa akka botaasistee jirti. Addi bilisummaa Oromoo mootummaa chaarteraa keessaa ba'uun walqabatee qabsoon uummanni Oromoo ilmaan isaa fayyadamuun waraana isaa WBO waliin ta'uun mootummaa Dargii irratti taasisuun lafee cabee dhiigaa dhangala'ee fi lubbuu itti dhabe karaatti hafee inumaayyuu biyya waraanni bilisummaa Oromoo wareegama hedduu mootummaa nama nyaataa Dargii kuffisuu taasise hanqannaan Oromiyaa biyya ofii keessaa akka ba'uuf duula cimaan TPLF fi kittillayyoo ishee OPDO'n irratti banameen lubbuun qabsaa'otaa hedduutti dhabame qaama itti irratti akkasumas qabeenya hedduutti manca'e. Ilmaan Oromoo hedduun maqaa ABO'n jumlaan hidhamanii gariin ajjeefamanii gariin biyyaa godaanuuf dirqaman. Turtii TPLF waggoota 27 aangoo siyaasaa qabatee ture keessatti biyya Oromiyaa Impaayera Itoophiyaa keessatti hiyyoomtuu kan lammiileen ishee kabaja hin qabne kan Oromoon keessatti du'u hidhamuu fi godaansifama ta'uun beekame. Sabni guddichi gaanfa Afrikaa lammiilee isaa quubsu bira darbee saba biraaf ga'uu danda'u hiyyummaa fi ongee waxalamee biyyaa godaanuu keessatti Jibuutii, Yemen, Saawud Arabiyaa fa'aa keessatti hidhaaf yeroo saaxilamu gariin ammoo sanayyuu hanqatee galaana diimaa fi meeditiraaniyaatiin nyaatamuu irbaata qurxummii ta'aa ture. Kan gammoojjii keessatti beelaa fi aduu waadamee kufee irbaata bineensaa ta'es hedduudha. Gochi TPLF bara 1991 booda qabsoo uummata Oromoo dadhabsiisuu fi uummanni Oromoo gaaffii mirgaa akka hin kaasneef maqaa misoomaa fi warraaqsa diimokiraasiin uummata fakkii waliin jireenya maqaa Itoophiyaa jedhuun sammuu ilmaan Oromoo hunda keessa kaa'uun paartiin OPDO dhaaba gaaffii uummata Oromoo deebisuu danda'udha jechuun afaan sabboonummaa aangawoota OPDO tokko tokko as baasuun
waan isaan sabaaf quuqamanii hojjetan itti fakkeessu wal dhibdeen gidduu isaanii akka jiru fakkeessu Oromoof jedhanii aangawoonni OPDO tokko ajjeefamuuf akka barbaadamanitti odeessisuun dhaaba OPDO keessaa nama tokko leellisiisuun uummanni Oromoo qabsoo isaa irratti ilaalcha garaagaraa akka horatu taasisuun bara aangoo isaanii dheereffachaa turan. Tarkaanfii abshaalummaa siyaasaa TPLF fi dhaaba adeetitti tolfamte OPDO waliin ta'uun Oromoo irratti hojjechaa turteen cinatti ilmaan Oromoo qonnaan bulaa hojjetaa barataa fi hawaasa Oromoo maqaa abbaa'oon hidhaa ajjeesaa fi qaamaa hir'isaa turan. Isaan keessaa fakkeenyummaaf yookaan kaffaalota farraa miila lachuu irraa muruun godaannisa seenaa hin irraanfatamne hojjetan. Artistoota Oromoo eebbisaa addunyaa fa'aa ajjeesanii gatan. Maanguddoota Oromoo kan akka daraaraa kafanii qe'ee ofii irratti ajjeesuun abbootiin Oromoo akka afaan qabatan yeroo taasisan Booranaa fi Gujii keessatti abbootii gadaa Oromoo quuqama sabaa qaban jedhaman ukkaamsuu ajjeesisuu fi hidhuu xiyyeeffachuun hojii isaanii OPDO qabatanii uummata Oromoo dararaa turan. Turtii murni TPLF fi aangoo irra ture keessatti maqaa miidhaan uummata Oromoo irra maqaa dimokiraasii sobaan geggeeffamaa turee fi ilmaan Oromoo wal dura dhaabuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo haphisuu akkasumas wal lafoo dhabsiisuu dabalatee ilmaan Oromoo biyya hambaa keessa jiran gandaa fi gosaan qoodee ilmaan Oromoo akka wal hin qabanne maallaqa guddaa ramaduun hojii isaa itti fufe.